qaamoleen hundi yakkoota malaamaltummaa hojiilee piroojeektii irratti mul'atan ittisuu keessatti qooda qabaachuu akka qaban ibsame. Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa itti gaafatamtootaa fi ogeessota manneen hojii naannichaa bulchiinsa piroojeektii irratti hojjetaniif leenjii Adaamaatti kennaa ture xumureera. Leenjiin kennamaa tures rakkoolee hannaa fi malaamaltummaa seektaraalee piroojeektii kanneen keessatti mul'atan akkaataa ittiin furuun danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha. Adeemsa raawwii piroojeektootaa fi ittisa malaamaltummaa dabalatee gahee safuun Oromoo malaamaltummaa ittisuu keessatti qabu irrattis guyyoota 3 darbaniif mariin gaggeeffameera. Hirmaattonni leenjichaas malaamaltummaa ittisuun gahee hundaa ta'uu ibsuun hanqinaalee hojicha keessatti mul'atan irratti yaadota garaagaraa kaasaniiru. Hundumtiyyuu mana hojii ofii keessatti wantoonni komplikeet ta'anii karaa tokko nama sirnaan nan hoggana jedhuuf sirnaan hogganuu akka hin dandeenye kan taasisu. Nama hannaaf of qopheesseef immoo hanna saniif gaaddisa ta'uu kan danda'u bakka tokko tokkotti baay'een jira jechuudha. Keessattuu maandeet overlaappiin gaheen kun kiyyaa miti. Karaa jedhee konfidensiidhaan kuni gaheen kiyya jedhee namni bahuudhaaf konfidensiidhaan karaa itti bahuu hin dandeenye. Karaa biraatiin immoo iftoominni akkuma jedhame san jechuudha. Dameen konistirakshinii industiriin konistirakshinii kun baajata mootummaa parsentii 60 hanga 70 qabatee hanga deemu kanatti iddeen isaas immoo iddee bakka hawaasa irratti komiin baay'atu waan ta'ee jiruu fi dorgomaan akkatti baay'atuuf uwwisa miidiyaa bal'aa akka argatuuf mandaatarii ta'ee seera keessatti qabamee galuu qaba. Dizaayinii qofarraa kurmaana lamaan kana keessatti akka naannootti dizaayinii qofarraa gatiin piroojeektii biliyoona 4 hir'isne. Kuni mootummaadhaaf bu'aa. Biliyoona 4. Kanaaf mootummaan immoo yeroo atakawoo kanaaf kan inni ramadu miliyoona 75 dha. Gaamite jechuudha bakka barbaadde hunda hojjetee hojjechuudhaaf gaamite jechuudha loojistikiin jiru. Soo kanaafi akka furmaatatti gana calqabbiirra jirra waan ta'eef wal komachuu dhiisne hojimaanni yoo jallate sirreessaa deemne waan kumne kana keessaa yoo kaane biyya tana guddisuu ni dandeenya. Koomishinarri itti aantu Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaa Aadde Abbaayinesh Tafarraa seektaroonni hundi rakkoolee malaamaltummaa hojii piroojeektii keessatti uumaman ittisuuf qindoominaan hojjechuu akka qaban dubbataniiru. Gaheen namoota as jiru kun murteessaadha. Gaheen namoota as jiru kun murteessaadha. Biyyi keenya biyya sadarkaa guddaarra jirtu miti. Reefuu guddinaaf tattaafachaa kan jirtuu fi kan guddattee fixatte miti jechuudha. Rakkooleen adda addaa. Rakkoon hojimaata badaa kaleessa sirna kaleessa keessaa darbe as darbe jira. Biyya waliin qabnu kana yoo akka tokko goggoone rakkoo xixiqqoo guddaa walitti sassaabnee rakkoo itti uumaa deemne hin ijaarratu hin ta'in kan diignu ta'a jechuudha. Aadaa waliin mari'achuu fi safuu Oromoon qabu dagaagsuunis rakkinicha hundi irraa furuun ni danda'amaas jedhan. Hojii sana fedhii kan biraan hin jiru taanaan qulqullummaan jiraatennaan ogummaa sanaaf ga'umsa beekumsa gahaa qabaannaan dabalataan immoo beekumsa gahaa hin qabdu taanaan tiimii kee wajjin mari'attee guuttachuu dandeessa jechuudha. Keezii isin haasoftan kun keezii salphaas miti. Akka nuun as teenye isinitti murru kanas miti jechaan. Kanaaf gadi taa'amee kanarratti maalan godha jedhamee ol gaafachuu hin danda'amu yoo dhuguma biyya kanaaf yaadna ta'e akkasitti yoo qabanne mari'annee yoo hojjenne gaarummaa qabaata jechuudha. Beekumsa bakka sanaaf ga'u qabaachuu qabna. Duudhaa keenya ganamaatti deebi'uu kan jedhu akka waliigalaatti safuuf duudhaatti deebi'uun gaaffii hin qabu jechuudha. Gaaffiifis kan nama dhiyeessu miti dirqama. Waan sanarraa mucucaanneef teenyee kan akkasitti amma duddi keenya dhudhuquu taasaa oolu. Utuu sana keessa jiraanne dogongorri tokko iyyuu uumamu jechuudha. Namni dafqa isaatiin bula waan ta'eef.